milkii ture jechuudha. Milkii ture. Keessattuu biyya alaarraa dirree jeequudhaa fi waan gartee nutu asii achi hoogganasa jedhu sana qabaniidhuma taa'uun kunuu waan salphaan se'e. Ololamu waan fedhaa ta'uu maqaa balleessinaa waan fedhaa gaggeeffamu waan summiin akkasii gara dirree akkam facaane godhanii qabanii taa'ummatumtisa waan salphaa miti kana walii hubachuu danda'u. Hojiin guddaan bara 2025 keessa hojjetame. Ololli guguddaan agartee warrumti nu keessa jiran gaafa agartee facaasan agarreerra jechuudha. Gaafa nuti Daara Salaam jirurraa eegalee wanti jalqabeetu jira jechuudha. Waan kakkaroorfamee dirreetti waa goona jedhanii dhama'antu jira jechuudha. Kana jaallan dirree jiran hubachuu danda'utu sunitti jira jechuudha. Namni biyya alaa sitti bilbilee waan jaalakee sitti hamata yoo taate diina keeti. Walitti si buusuudhaaf dhama'a yoo taate diina keeti jechuudha. Jaalakee si bira jiru si waliin wareegamuuf waliin irbuu seente si hoogganu qajeelfama sii kennu si waliin taa'ee bakka sanaa hadhaa jirtu dhandhamaa jiru sana qaamni sirraa fagoo yoo sitti gartee hamatee si tuffateera jechuudha. Qaanii guddaa jechuudha. Gartee waan akkasii tattaafatamu kana hundayyuu walirraa qabu walirraa ittisuu muuxannoo jirtu walii dabarsuun barbaachistuudha. Kanaaf ijaarsi biyya alaa namni biyya alaa jiru caasaadhuma biyya alaa jalatti qofa akka hojjetu gochuunii fi jaallan dirree jiran immoo ajaja gartee gama ajaja ol aanaa baa'ooboo irraa fudhatanii akka hojjetan gochuun caasaa kana gartee caasaa isaatiin gaggeessuu danda'uun waan guddaa jechuudha. Jaarmiyaan baa'ooboo gartee ka biyya alaa sababni barbaachisee fi inni guddaan qaba. Bifa faffaca'een namuu muraasaa fi sagalee gartee zoonii argee ka deeggaru yoo taate nama wal dura dhaabuun ni turte jechuudha. Kan beeknu. Ka boodarra gartee dhaabbatanii dadhabanii ka piipiitti galan hedduu agarree mitiire. Waan akkasii ofirraa ittisuun tiksuun murteessitu. Jaarmichisi sanaaf murteessaa barbaachisaadha jechuudha. Qaawwaan akkasii akka hin banamne inni biyya alaa bakka tokkotti akka biyya alaatti qabamu. Inni dirree immoo akka dirreetti akka wal qabamutti akka wal beekutti jaarmichi akka kaawwate sanaan deemuun murteessituu jechuudha. Yoo sana ala bahame gartee duuba maaltu jira se jedhu qoratanii murtiitti kennaa deemuu nama gaafata. Kanaaf hojiin jaarmiyaa ABO hojjete gama gartee dameetiin jiruuf immoo walii galatti kana fakkaataa jechuudha maaf jaallata. Egaa